Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya bakkaaf iddoo jirteetti nageenyi waaqayyo isiniif haa baay'atu. Gara chaanaalii keenyaa baga nagaan dhuftan jecha yeroo jalqabaatiif gara chaanaalii keenyaa kan dhuftan naardoos tuub sabiskiraayib gochuu hin dagatina. Yaada qabdanillee achuma koomentii irra naaf kaa'aa isiniin jedha. Guyyaa har'aa kana barumsaan qabadhee isiniif dhufe akkaataa kamiitiin bilbila keenya qofa fayyadamuudhaan baanarii hojjechuu akka dandeenyudha. Baanarii hojjechuudhaaf yeroo baay'ee kompiitara fayyadamna. Kompiitara yommuu fayyadamnus wantoonni nuti ittiin hojjennu Adobe Photoshopidha. Kanaaf Adobe Photoshopin alatti akkaataa kamiitiin appilikeeshinii tokko qofa fayyadamuudhaan poosterii yookaas baanarii hojjechuu akka dandeenyu isinitti agarsiisa guyyaa har'aa kana. Egaa kallattiidhumaan kana ilaaluudhaaf gara pileestoorii keenyaa seennee isinitti agarsiisa jechuudha. Pileestoorii keenya keessa seennee akkas jennee barreessinaa jechuudha. Akka nama jedhu kana barreessaa jedhaati. Barreessa luumi jennee barreessina. Sana booda suma jalqaba irratti nuuf dhufu kana xunnee seennaa jechuudha. Kunoo suma jalqaba irratti dhufe kana jechuudha. Kunoo akkuma argaa jirtan footoo editor luum jedha. Kana egaa buufadhee waan hin qabuufi kallattiidhumaan keessa isaa seeneen isinitti agarsiisaa jechuudha. Ofii kootiif buufadhee waan hin qabuufi appilikeeshinicha keessa seeneen isinitti agarsiisa. As keessatti wantoota baay'ee hojjechuu dandeenya. Wantoota baay'ee hojjechuu dandeenya keessattuu namoonni wantoota adda addaa Photoshop wantoota adda addaa barachuu barbaadan dhugaa dubbachuudhaaf asirratti waan baay'ee barattu jedhee yaada. Namoonni onlaayinii irratti sagantoota adda addaa qopheessitanillee asirraa waan baay'ee ni hubattu jedhee waan yaaduuf jechuudha. Jalqaba irratti egaa hojii kanatti seenuudhaaf wanti nuti filachuu qabnu waan tokkotu jira. Innis baakgiraawundiidha. Baakgiraawundii filachuudhaaf ammaasuma keessaa baakgiraawundii buufanne tokko jalan seenee isinitti agarsiisa. Fakkeenyaaf baakgiraawundiin daawunlood bakka jettu jalan kaa'adha waan ta'eef baakgiraawundii koo as jalaa dhufeen barbaadadha jechuudha. Baakgiraawundiin fudhadhu wanuma bareedaa ta'u tokko barbaadee fudhadha. Normaali isinitti agarsiisu waan ta'eef kanumaan fudhadhaa jechuudha. Egaa baakgiraawundiin koo kanaadha. Baakgiraawundii erga haala kanaan kaa'adhee amma wantoonni na hafan barreeffamoota adda addaa itti gochuudha. Kan kanaan alaa suuraa barbaachisaa ta'an itti gochuu na barbaachisaa jechuudha. Isa booda xiqqoo achis harkisee istiikersi kan jettu jala kaa'attiin argamti. Istiikersi sanarraa al tokkoof nan tuqa. Istiikersi kanarra erga al tokkoof tuqee kunoo gara bitaatti mallattoo maqasii kan fakkaattu isheerraa al tokkoof tuqeen ammas mallattoo maqasii kan fakkaattu kanarra si'a lammaffaa tuqeefan seena. Isa booda amma kanan dhaqee fudhadhu suuraan barbaada. Suura barbaadeetan buufadhaa jechuudha. Amma fakkeenyaaf suura tokko asii nan fudhadha. Gaafan fudhadhu kunoo haala kanaan naa baasa. Suura haala kanaan naa baase kana raayitiin godhadha. Fidee bakka kana naaf kaa'e. Isa booda xiqqoo suura kana ammallee quba kootiin qabee nan harkisa. Raayitii godheen keessaa ba'a. Ammas si'a lammaffaa gara istiikeriitti deebi'a. Ammas mallattoo maqasii sana tuqeen ammas nan barbaadaa jechuudha. Fakkeenyaaf suura kanan fudhadha ammas raayitiin godha. Fakkeenyaaf kunoo haala kanaan ol cina kaa'eeraa jechuudha. Garan barbaadetti quba kootiin sirreessaa yookaan erga raayitii godhee booda isa kana fuuldura gochuu danda'a haala kanaatiin akkan barbaadetti jechuudha. Haala kanaatiin. Ammas gara istiikerii deemee addi jedheetan mallattoo maqasii tuqeen ammas suura kan biraan fida. Ammas suura kan biraa tokko fudhadheera. Isa immoo biyaansi jara kana xiqqoo gargar bubbuteen isa immoo gidduun godha yookiin haala kanaatiin jechuudha. Kana xiqqoo ishee akkas bute haala kanaatiin suurri kun xiqqoon furdate waan ta'eef xiqqoo nan qannasa. Okay.
Okay, akkuma argaa jirtan kun haala kanaatiin. Isa booda maalan godhaa? Irra isaa keessatti barreeffama barreessee wantoota jiran barreessuun barbaachisaa jechuudha. Kanaafuu jalqaba irratti barreessuudhaa fi bakka kanatti mee waan wayiin jedheen barreessa qophii addaa jedheeman barreessaa. Qophii addaa jedheen barreessaa. Ergan qophii addaa jedhee barreesseen booda jalqaba irratti foonti kan jettu keessa dhufeen barreeffama koo mimmiidhagfadhaa jechuudha. Akkaataa bareeduu danda'utti barreeffama koo. Ergan akkas godhadhee booda amma immoo gara beesik keessa dhufeen beesik keessa seenee kalarii filadhaa jechuudha. Gurraacha ta'a gurraacha, yoo adii ta'e adii, bakka malki bareedaa tokko as keessaa filadheetan kan barbaachisaati tokko irra godhadhaa jechuudha. Ammaa kunoo haala kanaatiin godheeraa jechuudha. Ergasii booda gara fuulduraattis yoo na deeme wantoota ittiin barreeffamni keenya babbareeduudha waan ta'eef raayitiin godhaa jechuudha. Isa booda maalan godhaa? Xiqqoo ishee malee suurri kun haala kanaatiin yoo ta'e gaariidha. Amma egaa gara jalqabaattan deebi'an malee stiikersi kan jettu irratti deebi'eetan suura tokko haala kanaan kutadhe qaba. Isa kana harkiseen fidee maalan godhaa? Haala kanaatiin bakka kanaan galchaa. Asitti barreeffaman galchuu kan biraa waan jiruuf jechuudha. Akkas godheetan barreeffama bakka kanatti barreessaa jechuudha. Fakkeenyaaf jara kanatti maqaa moggaasaa jechuudha. Jara kanatti maqaa moggaasuuf bakka tekstii jettu kana dhufeen fakkeenyaaf inni kun Girmaa jedhama. Girmaa raayitiin godhaa. Fideen bakka kana ka'a. Barreeffama isaa kana immoo noormaal akkuma silaa akka bareeduun godhaa jechuudha. Fakkeenyaaf haala kanaatiin. Okay, isa lammaffaa irrattis ammas Maalek jedha. Ammas barreeffama isaa sana bareechan akkuma sanaatti bakka kana ka'a. Ammas fidee dhufeen Joon jedhama. Isas haaluma sanaan barreeffamicha bareechee ol fakkeessisiiseera jechuudha. Haga tokko barreeffamicha ol fakkaata. Amma jala kanatti noormaali asitti agarsiisuuf waan ta'eef teessoon Adaamaa Dhaddacha Araaraan jedhan noormaaliin. Haala kanaatiin ergan barreessee booda barreeffama kana xiqqoo nan xiqqeessa. Xiqqoo xiqqeessee warra kana xiqqoo horiin bubbuta yoo barreeffama na danqe yoo ta'e xiqqoo ishee jechuudha. Isa booda jala kana fidee haala kanaatiin kaa'aa jechuudha. Malee daran nan xiqqeessa baay'ee argama waan hin jirreef bakka haala kanaatiin kaa'eera. Ammas guyyaa kaa'uudhaaf wantoota fayyadamuu keessaa tokko fakkeenyaaf ammas garuma stiikerii deemetan waan tokko fidaa jechuudha. Gara stiikerii ergan deeme booda mee fakkeenyaaf mallattoo maqasii kana ergan tuqee gara wantoota nas jalatti buufadhee jiru jala deemete waan tokko fuudha. Fakkeenyaaf kanuma fuudhee jala isaa kana rimuuvdiin irraa godha. Jala isaa kana rimuuvdii irraa godha guutummaatti haala kanaan rimuuvdii irraan godha. Erga rimuuvdii godheen booda raayitiin jedha. Raayit dheeraa. Isa booda naannoo kana fideen ka'a. Isa booda amma maalan godhaa? Guyyaan irratti barreeffadha. Guraandhala. 12 haga 16 jedhaan. Fakkeenyaaf kun haala kanaan barreessedha. Barreeffama kana immoo fideen as keessa godhadha. Bareecha xiqqeessee jechuudha. Kan argamutti diizaayiniitti godhee jechuudha. Malee nan xiqqeessa. Egaa bifa isaa xiqqoo isa duraarraa adda gochuu waan qabuuf nan
sirreeffadha jechuudha keessa seenee ammallee bifa isaas irraa adda gochuu waan irra jiraatuuf wantoota sirreeffachuu qaban haaluma kanarratti sirreessee sitti agarsiisa. Okay, erga akkas goonee booda amma kan nu barbaachisu raayit gooneerra. Raayit erga goonee ammallee bakka itti barreeffamni barbaachisu galchuun nu barbaachisa. Isa booda kun ol kanatti kan argamtu kan al tokkoof tuquudhaan raayit goone keessaa ba'u qofaadha. Isa booda gara galarii keenya keessa seenee sitti agarsiisa dhaqee galarii keessa gaafa seenee sitti agarsiisu suura nama hojjedhe dhaqee sitti agarsiisa jechuudha. Suurichi normaalii loom kan jedhu kun jira waan ta'eef kun haala kanaatiin bareecha naa baaseera jechuudha. Egaa kun akkuma argaa jirtan baay'ee bareeda. Kompiitaraan hojjetamee fakkaata jechuudha. Warri baanaarii hojjechuu barbaadan appilikeeshinii kana fayyadamuudhaan haala salphaadhaan daqiiqaa 5-6 kan hin caalle keessatti waan akkas bareedu hojjechuu dandeessuun isiniin jedha. Egaa amma yeroo ammaa kanaatiin wajjin kan turtan immoo gara chaanaalii keenya Naardos Tuubiitti maluudhaan chaanaalii keenya sabiskiraayib gochuudhaan nu hordofaa isiniin jedha. Warri amma ammaatti chaanaalii keenyaaf haaraa taatan chaanaalii keenya keessa seenuudhaan wantoota isin barbaachisu baay'ee as jala jira waan ta'eef chaanaalii keenya sabiskiraayib godhaa hordofaa isiniin jedha. Amma ammaatti warri dhaggeeffattan galatoomaa isiniin jedha. Barnoota biraatiin hanga walitti deebinutti